Akkam jirtu maatii Naat Akaadaamii kan taatanii har'a gaaffii ani isiniif qabadhee dhiyaadhee waa'ee kofoota sararoota waltarreedhaan uumamanidha. Kanas hojjechuun kan barbaachisee fi qormaata ministirii kutaa 6ffaa baroota darbanii yoo baay'inaan isaaniidhaan ilaaltanii gaaffilee waa'ee kofootaadhaan wal qabatan gaaffii yoo xiqqaate gaaffii 5 ol waan ba'anii fi viidiyoo kana immoo yoo ilaaltan sirriitti itti fayyadamtu waan ta'eef hiriyoota keessaniif illee sheer gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana ilaaltan taanaan akka nama qabxii 5 mana gateetti of hubachuun dandeenya. Yoo ilaaltanii gaaffilee amma asirratti fuula kanarratti argaa jirtan kana bifa salphaa ta'een hojjechuu dandeessu. Gaafa akkasitti ilaaltan gaaffileen kun baay'ee ulfaatoo isinitti fakkaachuu danda'u. Garuu viidiyoo kana amma xumuraatti yoo ilaaltan gaaffilee kana bifa salphaa ta'een hojjechuu dandeessu. Namni iddoo hir'isuu beeku kamiyyuu gaaffii kana hojjechuu danda'a. Kanaafiyyuu viidiyoo kana maaloo amma xumuraatti ilaalaa qabxii baay'ee irratti argachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Amma kallattumaan gara viidiyootti gaafan seenu gaaffilee amma armaan olitti argitan kana hunda isaanii hojjechuudhaaf wanti salphaa ta'e tokko hin jira jalqaba kanarratti. Maalidha? Innis waa'ee kofa qajeelaa beekuu qabna. Kofa qajeelaa jechuun kofa safarri isaa digirii 180 digirii ta'e kofa qajeelaa jedhama. Kofa qajeelaa jedhama. Amma kanaafiyyuu kofti kun amma sararri qajeelaan tokko digirii meeqa safaraa? Digirii 180 safaruu isaa beekuu qabdu jechaadha. Kanaafiyyuu kofti sarara qajeelaadhaan uumamu digirii meeqa safaraa? Digirii 180 safara. Erga kofti tokko digirii 180 safareeti kofa baay'ee argitaniitu ta'uu danda'a. Sararri qajeelaa kun bakki kun duwwaa yoo ta'e bakki kun 180 digiriidha jechuudha. Kanaafiyyuu kofti bakka kanatti akka kanatti iddoo kanarratti uumamu meeqa jechuudha? Digirii 180 ta'a jechuudha. Kofa qajeelaa kana immoo yoo addaan qooddanii kofa sarara qajeelaa irratti uumamu kamiyyuu yoo addaan qooddan ida'amni kofa sanarratti uumamu 180 ta'uu qabaa jechuudha gartokkeensa. Amma jalqaba irratti qabiyyeen kun bifa kanaadhaan daftara kitaaba barnootaa keessanii irra jiru bifa inni isinii galuu danda'uun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Amma kofa qajeelaa qooduu jedhee jira bakka kanatti. Kofa qajeelaa qooduu jedheetan bifa kanaadhaan isinii kaa'eera. Kofa qajeelaa kana gaafa qoodnu kun bakka walqixxee meeqatti addaan hireera? Sarara kana bakka walqixxeetti ituu gar tokkotti hin jallatii ituu gara biraatti hin jallatiin addaan hireera waan ta'eef 180 kana bakka meeqatti hireera? 180 iddoo lamatti hireera waan ta'eef gartokkeen kanaa meeqa ta'a? 90 ta'a. Gartokkeen gara biraa meeqa ta'a? Gartokkeen gara biraa immoo meeqa ta'a? 90 ta'a jechuudha. 90 digirii ta'a. Kofti kun maaliif 90 ta'e garri kun bakka walqixxee lamatti ituu gar tokkottis hin dabiin. Amma fakkeenyaaf akka kanattis hin dabne qixxee masaatti bakka walqixxee lamatti wanta addaan qoodee jiruu fi sararoota lamaan kanarratti sarara qajeelaa duraan qabnu sanarratti kofti uumamee kofa sirrii uumeera. Kofti kun immoo kofa digirii 90 gar tokkottis 90 uume gar tokkottis 90 uume. Ija keessaniin gaafa ilaaltan amma asirratti lamaan isaaniiyyuu walqixxee qabu jechaadha. Kanaafiyyuu kofti kun gaafa bakka lamatti qoodamu meeqa ta'e digirii 90 ta'uusaa sammuu keessanitti qabadhaa. Asumarraa kaaneeti bifa salphaa ta'ee fi bifa isinii galuu danda'u hojjetaa deemna waan ta'eef. Egaa amma inni kunis inni baarratti inni isin amma asirratti argitan kuni maalidha? Kofuma inni kun sarara maalidha? Sarara qajeelaa ture. Sarara qajeelaa ture kunillee. Sararri qajeelaa immoo digirii meeqa safaraa? Digirii 100 fi meeqa jenneerra? Digirii 180 safara jennee jalqaba irratti kofa qajeelaa gaafa jalqabnu kofa safarri isaa meeqa ta'edha? Sararri qajeelaan tokko hundumti isaayyuu digirii meeqa safaraa? Digirii 180 safara. Digirii 180 sanarratti sarara kan biraa gaafa kaastan immoo akkaataa sararri sun ol jedhuuf gad jedhu isaarratti hundooftanii digirii isaa sana tilmaamuu hin dandeessu jechaadha. Amma kun iddoo walqixaa lamatti hireera waan ta'eef digirii meeqa jennee? Digirii 90 jenneera. Baa kanarratti immoo gaafa ilaaltanii mee gara kamti caala? Amma isaa bifa diimaa kanaan dibame moo bifa samii kana yookiin bifa cuquliisa kanaan dibame ti kofa guddaadha jettanii yaaddu? Bal'ina guddaa kan qabu kamidha? Fakkeenyaaf kana bakka kanaa xaa yoo jettan bakka kana immoo yaa yoo jettan digirii banaa kana gidduu jirtu kana ilaaluudhaaf
Kanaafiyyuu bal'ina kan qabu, bal'ina guddaa kan qabu kamidha? Xaadha. Bal'ina xiqqaa kan qabu immoo yaadha jechaadha. Koofti immoo safara wanti tokko amma inni ol jedhee jiruu fi amma inni gadi jigee jiru sana kan nutti agarsiisudha. Amma kanaafiyyuu sila qaxxi jedhee yookiin immoo sirriirra dhaabatee jira waan ta'eefiyyuu digirii 90 jenneera. Egaa wanti nuyi beeknu sararri qajeelaan kamiyyuu digirii 180 yoo ta'e inni kun tilmaamaanii amma fakkeenyaaf kanaa 100 digirii yoo jenne tilmaamaanii ituu safarree pirootiraktarii fayyadamtanii safaruu hin dandeessu. 100 digirii yoo ta'e isaa sirratti hafe kan immoo meeqa jechuu dandeessu. Isaa bakka kanatti hafe kun immoo meeqa ta'a? Meeqa akka inni ta'u beekuudhaa fi safarri qajeelaa tokko irratti kooftii uumamuu meeqadha jenneerra. 180 hin darbu. 180 hin darbu waan ta'eef kun 100 erga ta'eeti inni 100 irraa hafe immoo meeqa ta'a? Digirii 80 ta'a jechuudha. Digirii meeqa ta'a? Digirii 80 ta'a. Kanaafiyyuu wanta biraa wanta sammuu keessatti dhiphistan qabdanii jalqaba irratti maal hubachuu qabdu? Kooftii sarara qajeelaadhaan uumamu 180 ta'uusaa hubachuu qabdu. Kooftii sarara qajeelaadhaan uumamu 180 ta'uusaa hubachuu qabdu. Kofa sanarratti immoo sararri biraa yoo sararame sarara sanarratti hundoofne ida'amni kofoota gara olii isaatti uumamanii meeqa ta'u? Akkuma asirratti argitan garri kanaa fi kofti gara kana jiru meeqa ta'uu qaba? Walitti ida'ame 180 ta'uu qabaa jechaadha yeroo hundayyuu. Isa gar tokkoon sararame kana qofa. Yoo inni gara lamaan sararame bifa kana ta'e immoo isa sitti dhufna waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu koftii sarara kanaan uumame sarara kanarratti uumame ida'amni isaa meeqa ta'uu qaba? Kuni 180 ta'uu qaba. Walaa jallatu gadaa jallatu kun amma fakkeenyaaf kun 100 jennee ituu kun immoo 150 ta'eera ta'eeti. Kun meeqa ta'a ture? Inni gara kana jiru 30 digirii ta'a jechuudha. 30 digirii ta'a. Sababiin isaa 150 ta'u 30 meeqa ta'a? Digirii 180 ta'a jechuudha. Egaa amma sarara qajeelaa sana silaa kallattii tokko qofaan qoonnee amma immoo kallattii lamaan saadhaan yoo qoonne amma sararri qajeelaa kamiyyuu digirii meeqa safaranna jenneerra? Digirii 180 safara. Amma akkuma silaatti mee amma akka gootani isa gara gadii kana waa'ee isa gara gadii kana dhiisa. Isa gara olii kana qofa haa ilaallu. Isa gara olii kana qofa haa ilaallu. Safara kofoota amma fakkeenyaaf isa diimaadhaan safarame kanaafi kana A yoo jennee kan ammoo B yoo jennee sararri qajeelaa keenya isuma gara olii kana qofa. Kun sarara kanaa ol qofa haa ilaallu. Sararri gara olii irra jiru kuni meeqa safara jenneerra? 100 meeqa safara? 180. Kanaafiyyuu kun bakka walqixxee meeqatti addaan hireera? Bakka walqixxee lamatti addaan hireera waan ta'eef Aan kuni digirii meeqa ta'a? Digirii 90 ta'a. Kun immoo Baan kun meeqa ta'a? Digirii 90 ta'a jechuudha. Aan 90 ta'ee Baan 100 yeroo waan itti ta'uuf hin qabu. Sababni isaa sararri keenya sararri nu irratti kofa kan biraa ijaarre suni sarara maalii waan ta'eef? Sarara qajeelaa waan ta'eef A fi Baan digirii 90 ta'u jecha yoo ammas akkuma kanaanii gara gadii kanaan gootan gara oliif gara gadii ta'uu isaadha malee waluma fakkaataadha. Maaliif gara oliif gara gadii ta'uu isaadha malee waluma fakkaataadha. Kun meeqa ta'a? Digirii 90 ta'a. Kunis meeqa ta'a? Digirii 90 ta'a. Inni gara olii kun meeqa jenneerra sila? Digirii 90. Inni kunis digirii 90. Kanaafiyyuu sarara qajeelaa isa gara olii kanarratti kan uumame 180 walitti ida'ame. Sarara qajeelaa kanumarratti immoo gara gadii isaadhaan kan uumames 180. Kanaafiyyuu gara oliidhaaf gara gadii gaafa ta'u 180 ta'a. Kanaafiyyuu marsaa guutummaa isaa walitti ilaatanii kun maal uumeera? Geengoo uumeera ofiisaayyuu. Geengoo gaafa ta'u 360. Amma waa'ee isa sanaa keessa hin galu. Kanaafiyyuu inni gara olii irra jiru kun 90 iddoo lamatti gaafa qoonnu sarara sanarratti kan uumame akkuma isa jalqaba hojjetaa ollee akkuma isaasitti 90 jennee bakka lamatti qoonne kana yoo gara gadiidhaanis itti daballee meeqaan qoonnaa gara gadiitti qofa jiru 90 qoonnaa jechuudha. Wanta adda biraan qabu. Kanaafiyyuu amma ammaatti isinii galaa jira jedhee yaada. Egaa amma erga akkas ta'eeti yeroo hundammoo koftii sarara qajeelaa ta'etu jiru. Koftii yeroo hunda
qajeelaa ta'ee hin sararamu. Qajeelaa ta'e yeroon isiniin jedhu kofti isaa kofa digirii 90 yookiin yeroo hunda sirrii ta'e qofa hin sararamu. Akkuma bakka kanarratti yoo ilaaltan egaa akkuma isin asirratti argitan kana sila maal jennee turre kuni kun 100 digirii yoo ta'e inni irraa fi kun immoo meeqa jenneerra 90 ta'a jechuudha. Dhiifama. Inni kun 100 yoo ta'e inni kun meeqa ta'a? 100 irraati 100tti yoo meeqa daane 180 yoo itti daane. Kanaafiyyuu yeroo hundaa akkuma silaa sana 90 qofaan qoonnatu hin taane bal'ina isaa fi dhiphina isaa irratti ilaallee safara isaa irratti hundoofnaa jechaadha. Egaa gara gaaffii sattaanutti yoo ceene amma bakka kanaa ilaalame A jedhaa kana. Ishi kanammoo baa jedha. Egaati amma asirratti yoo ilaaltanii kofoota kanaa amma isa kanaa fakkeenyaa fi 80 yoo jenne 80 digirii yoo jenne aan 80 digirii yoo jenne amma isinii maal gochuu qabdu isuma gara olii kana qofa ilaala. Isuma gara olii irra jiru kana qofa ilaala. Isa gara gadii kanatti hin deebina. Isa gara gadii kanatti hin deebina. Aan kun 80 yoo ta'e amma sarara ishi aan kun 80 yoo ta'e aan kun 80 digirii yoo ta'e sarara kanaa olitti kan nuyi arginu. Sarara kanaa olitti kofuma jiru qofa ilaala. Isa gara gadiitti booddee deebina. Kun 80 yoo ta'e ba'aan kun immoo meeqa ta'a? 100 irraa kan hafe sarara qajeelaa irra jiru waan ta'eef isa gara olii kana yoo ilaaltan ba'aa kanarra kan jiru immoo meeqa ta'a? Kun 80 kanaafiyyuu kun immoo meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a. Amma kanneen biroos barbaaduu hin dandeessu. Akkamitti kanneen biroo barbaaduu dandeessu? Kuni 100 erga ta'eetii amma sarara qajeelaa meeqa jira? 2 jira. Tokko asirraa kee kan deemu inni lammaffaa immoo gara kanatti kan deemu. Amma kana 100 kana erga argattanii baaf caan kun immoo maaliin kunuunsa kanaan adda hiramaniiru waan ta'eef kanarratti meeqa ta'a? Kun 100 yoo ta'e kun meeqa ta'a? Sarara qajeelaa tokkorra jiru waan ta'eef kun immoo 80 ta'a jechuudha. Ishi kun 80 erga ta'eetii gara kanaan immoo sarara qajeelaa tokkorra jiru waan ta'eef meeqa ta'a kun? 100 digirii ta'a jechaadha. Kanaafiyyuu akkam ta'e 180 jechaadha. Kofumti tokko qofti isiniif waan kennameef isarratti ilaaltanii hojjechuu hin dandeessu jechaadha. Egaa mee gizee tokko qofa irra isinii deebi'a wanta kana. Asirratti wanta kana hubattan taanaan hojjechuun isaa isin hin dhibu. Kuni meeqa jennee aan meeqan nuuf kenname? 80 nuuf kenname. A kanarraa kaanee daa kana barbaaduu hin dandeenya, caa kana barbaaduu hin dandeenya, baa barbaaduu hin dandeenya. A akkamitti barbaaduu dandeenya? Kuni A fi baanii sarara qajeelaa tokko irratti argamu waan ta'eef kofti kunii fi kun lamaan sarara qajeelaa tokko irratti argamu waan ta'eef kun 80 yoo ta'e kun meeqa ta'a? 100 ta'a. Baa wajjin sarara qajeelaa tokko irra kan jiru immoo eenyudha? Caadha. Kanaafiyyuu kofti caa fi kofti baa gidduu jiru kuni meeqa ta'uu qaba? Walitti daamanii 180 ta'uu qaba. Baan 100 ta'eera erga ta'eeti caan immoo meeqa ta'a? 80 digirii ta'a. Daani eenyu wajjin sarara tokkorra jira? Caa wajjin sarara tokkorra jira. A wajjin illee sarara tokkorra jira. Kan caa yoo fayyadamtanii 80tti yoo meeqa daatan 100. Kan A yoo fayyadamtanii 80tti meeqa da'uu qabdu? 180 ta'uuf 100 da'uu qabdu jechaadha. Kanaafiyyuu kofti tokko qofa sararoota wal qaxxaamuran irratti isiniif kenname taanaan kofa tokko sana fayyadamtanii warra kaan barbaaduu hin dandeessu jechaadha. Kanaafiyyuu amma waa'ee kofa waliin duubaa, kofa gitaa, kofa cinaachaa maal jedhan sanaa booddee itti dhufe. Qabiyyee isaa jalqaba irratti maal baruu qabdu? Kofti sarara qajeelaa irratti uumamu sararri biraa yoo irratti sararamillee kofa sanarratti kofti uumamu gartokkeen isaa 180 safaruusaa beekuu qabdu. 180 safaruusaa. Garri olii kun meeqa safaraa? 180 180. Garri gadii kun meeqa safaraa? 180 meeqadha? 180. 180 kun maal ta'eera? Geengoo uume silumayyuutuma akkasitti marsinu. Geengoon guutuun immoo 360dha. Kanaafiyyuu waa'ee isa geengoo isaa dhiisaati kofa sarara qajeelaa irratti uumamu kana hubachuu qabdu jechaadha. Egaa erga kana hubattaniiti
kofoota sararoota waltarree lamaan sarara qaxxaamuranii waltarree lamaa fi sarara qaxxaamuraadhaan dalgeedhaan uumamanii ilaallan ammoo amma sarara meeqa jira asirratti? Sarara haa jira fakkeenyaa fi sarara isa duraa yoo jettan sarara saa yoo jettan kana kun immoo sarara naa yoo jettanii sarara meeqa jira? Sarara sadii jira. Amma kofa meeqati amma sarara qajeelaa kanarratti akkuma silaa sanaa kofa meeqatu uumamee jira kanarratti isuma tokko irratti meeqatu uumamee amma asirratti sararoonni lama gaafa isaan qaxxaamuran karaa oliidhaan kofa lama karaa gadiidhaan kofa lama kofa afur. Kanaafiyyuu sararoonni lama immoo sararoota waltarree lama kofti sararoota waltarree lama immoo sararoota waltarree lama sararoota waltarree lamaan immoo gaafa uumamu kofa meeqatu uumama? Amma kana tokko yoo jettan 2 3 4 5 6 7 8 uumamaa jechaadha. Amma sararoota kanarratti hundooftanii lamaan isaanii sarara qajeelaa lamadha. Safara kofa tokko qofti yoo isiniif kenname safara kofa isa kaanii baasuu hin dandeessu. Safara kofa isa kan biraa baasuu hin dandeessu jechaadha. Safara kofa isa kan biraa baasuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu kofa meeqatu uumame jenneerra? Kofa 8 uumame jechuudha. Kofa 8 uumame. Kanaafiyyuu amma asirratti yoo ilaaltanii bakka kanaa A yoo jettan B, C, D, E, F, G, H yoo jettanii maqaa isaanii moggaasuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu sarara waltarree lamaa fi sarara qaxxaamuraa tokko yoo sararoonni waltarree lama jiraatanii sararri qaxxaamuraa tokko yoo irra qaxxaamure kofa meeqatu ittiin uumama? Kofa 8 uumama. Kofa 8 sanarratti immoo wanta baruu barbaaddan baruu hin dandeessu. Kanaafiyyuu amma mee gaaffii kanaa egaati amma kofoota meeqatu uumameera jenneerra? Kofa 8 uumameera. Amma asirrattitu kofti kun 100 ta'eeti. Kofti kun 100 digirii yoo ta'e A wajjinii sarara kallattii tokkorra kan jiru eenyudha? Ba'adha. Aan 100 yoo ta'e ba'aan meeqa ta'uu qaba? Sarara qajeelaa tokkorra jiru waan ta'eef 80 ta'uu qaba. Ba'aa wajjin sarara qajeelaa tokkorra kan jiru eenyudha? Caadha. Kanaafiyyuu caan meeqadha? 80 tun taane 80 irratti yoo meeqa daanee 180 dhufa? 100. Inshi caa wajjin sarara qajeelaa tokkorra kan argamu eenyudha? Kallattii tokkorraanii daadha waan ta'eef 100 irratti yoo meeqa daanedha? 100 irratti yoo 80 daanee dhufaa jechuudha. 100 irratti yoo 80 daanee 180 dhufa. Kanaafiyyuu karaa oliidhaanis lamaan isaanii walitti daamanii meeqa ta'uu qabu? 180. Karaa gadiidhaanis lamaan isaanii walitti daamanii meeqa ta'uu qabu? 180 ta'uu qabu jechuudha. Egaa amma asirratti erga akkas jenneeti isa gajjallaa kanallee hojjechuu hin dandeenya. Iddoo A jiru kana walfakkaataa isaarra bakka walfakkaataarra kan jiru eenyudha? Bakka walfakkaataa A kanaarra kan jiru 100dha. Kanaafiyyuu meeqa jennaa? 100 digiriidha. Bakka fakkaatti baa kanaarra kan jiru karaa oliirra kan jiru eenyudha? Faadha. Meeqa taannis 80 digirii. Bakka caa kan jiru gaadha. Inni immoo meeqa ta'a? 100 digirii. Isuma garraa sana ilaaltanii hojjechuu hin dandeessu yookiin akkuma silaa sanatti gaa fi haani kallattii tokkorra jiru sarara qajeelaa tokkorra karaa kallattii tokkoon jiru waan ta'eef 100tti yoo meeqa daanii 180 ta'a? 80. Kanaafiyyuu kofti sarara qajeelaa sarara waltarree lamaanii uumamuu fi yoo sararri qaxxaamuraa tokko immoo irra qaxxaamuree bakka walfakkaataa irra kan jiran safara qofaa wal qixxee qabu. Bakka walfakkaataa irra kan jiran sarara qofaa wal qixxee qabu. Amma asirratti baa fi faan iddoo walfakkaataa irra jiru karaa olii jiru. A fi een karaa maaliirra jiru? Karaa tokkorra kallattii tokkorraan jiru. Aan sarara ol jira. Daanoo
daan sararraa gadi jira. Haam sararraa olmoo gadi jira? Sararraa gadi jira karaa harka mirgaa. Gaan karaa harka bitaa sararraa gadi jira. Kanaafiyyuu bakka wal fakkaataa irratti kan argaman safara qofa wal fakkaataa tokko qabu jechuudha. Kanaafiyyuu hariiroo kanarratti hundooftanii safara qofa wanta tokkoo baasuu hin dandeessu jechaadha. Safara qofaa wal tarree tokkitti himti qofti isinii kenname jennaan deebii isaa baafachuu hin dandeessu. Mee amma immoo kofoota 8 kana mee isin immoo kana yaalame kofoota 8 kana kunii 90 yoo ta'e 90 tun taane 70 yoo ta'e kun meeqa ta'a? Sarara qajeelaa gara olii kanaan kan jiru 70 irratti yoo meeqa daanedha 180 kan nuuf. Kanaafiyyuu qofti inni kun meeqa ta'a? 110 digirii. Isa kanatti yoo meeqa daamedha 180 kan nuuf 70 digirii. Karaa kanaan immoo yoo meeqatti daanedha kan inni 180 dhufu 110 digirii. Kanaafiyyuu kallattii tokko irratti warra argaman sarara qajeelaa tokko irratti warra argaman 180. Karaa kanaan yoo ilaaltan 180. Karaa gadii kanaan yoo ilaaltan 180. Yoo kallattii kanaan ilaaltan 180 ta'a jechuudha. Digirii ta'a. Kanaafiyyuu kofoonni warra wal dudduubbeetti argaman kun lamaan yoomiyyuu kofoota waliin duubaa jedhamu. Kofoota waliin duubaa jedhamu. Fakkeenyaaf gaaffii kanarratti hundooftanii kun 70 digirii yoo ta'e qofti inni dudduuba kanatti argamu meeqa ta'a? 70 digirii ta'a. Sababiin isaa kanatti yoo meeqa daamedha? Sarara qajeelaa irratti yoo meeqa daamedha? 180 kan nuuf 110. 110 irratti 70 180 sirriidha. 70 irratti yoo meeqa daane 180 dhufa 110 digirii. Kanaafiyyuu qofti warri waliin dudduubee irra jiranii sarara qajeelaa irratti uumaman dhibbaa fi walqixxeedhaa jechaadha. Kanaafiyyuu warri kun lamaan walqixaa, warri kun lamaanis walqixxeedhaa jechuudha. Kanaafi isa gajjallaatti gaafa darbinu bakka wal fakkaataa irra jiran akkuma isaan jiranitti barreessuu qabdu. Kuni karaa harka mirgaadhaanii irra keessarra kan jiru sararaa olitti kan argamu meeqadha? 70. Karaa harka bitaa sararaa olitti kan argamu meeqadha? 110. Karaa harka bitaa sararaa gaditti kan argamu meeqadha? 70. Karaa harka mirgaa sararaa gaditti kan argamu meeqadha? 110 jettanii bifa kanaadhaanii digirii isaadhaan kaa'uu dandeessu jecha. Amma ammaatti erga dhuftaniiti isinii galaa jira dheen abdadhaa. Fakkeenya kan biraallee akkuma kan hojjechuu hin dandeessu. Mee isin immoo kun fakkeenyaa fi 60 yoo ta'e kanuma qofa laaltanii 60 erga ta'eeti qofa 8 isaa guutuu hin dandeessu. Kun 60 yoo ta'e meeqadha kun? 60 yoo ta'e 120. Kun meeqa ta'a? 60. Dudduuba isaa jira iyyuu waan ta'eef kun immoo meeqa ta'a? 120 ta'a jechuudha. 120 ta'a. Amma wanti kan biraan isin beekuu qabdanii hariiroo qofa tolee amma hariiroo isaanii beekuu qabdu. Amma akkuma nama isiniin jedhee hariiroo isaanii immoo ijumaan ilaaltanii beekuu hin dandeessu. Bakka wal fakkaataa irra kan jiru keenyatti isiniif galuu danda'u tokko isiniifan fudhadha. Kuni daree barnootaadha yoo jenne kun immoo daree barnoota kutaa 6ffaa baadha. Kun immoo kutaa 6ffaa A yoo jenne bakka kana caaltuu jira. Caaltuu bakka kana immoo gaaddisee jira. Bakka kana lammaffaarra kan taa'u immoo beektuudha. Bakka kanarra immoo kan taa'u eebbiseedha. Eebbisee kutaa 6ffaa baarra yoo dhuftan immoo bakka kana kan taa'u tolaa yoo jenne, bakka kana kan taa'u immoo gamtaa yoo jenne, bakka kana kan taa'u immoo gaaddisaa. Guddinaa yoo jenne bakka kana kan taa'u immoo jabeessaa. Amma balballi isaa sirraa yoo ta'e amma fakkeenya kana kanan isinii fidee
Kutaa ja'affaa A fi ja'affaa B kana keessa daree tokko keessa barattoota shamarranii jira. Daree tokko keessa barattoota dhiiraa jira. Mee karaa kanarraa yoo ol seentanii bakka caaltuun taa'aa jirtu daree ja'affaa B keessaa immoo eenyutu taa'aa jira? Tolaa. Kanaafiyyuu bakka wal gitaarra kan taa'aa jiranii caalaa fi tolaadha jettu. Ishi bakka guddinaan taa'aa jiru immoo kan daree lammaffaa keessaati. Daree ja'affaa A keessaa taa'aa jiru. Beektuun bakka wal gitaa guddinaa wajjin taa'aa jirti. Bakka eebbisee immoo kan taa'aa jiru eenyudha? Asiiti jabeessaan bakka eebbisee wajjin bakka wal gitaa tokkorra taa'aa jiru. Mii daree ja'affaa A keessaa bakka gaaddiseen taa'aa jirtu ja'affaa B keessaa immoo eenyutu taa'aa jira? Gamtaatu taa'aa jira. Bakka wal fakkaataarra taa'umsa wal fakkaataarra daree garaagaraa keessaa warri taa'aa jiran bakka wal gitaarra taa'aa jira jettanii ilaaluu ni dandeessu. Hariiroo kana kanan isiniif fidee waa'ee qofaa kana keessatti bifa salphaadhaan hariiroo qofti sun qabu akkasuma. Akkuma hariiroo barattoota daree keessa jiranii sana bakka A kanarra bakka A'n jiru kanarra lakkoofsi qubeen jiru kamidha? Bakka A kanaa gara gadii kanaa kan jiru eenyudha? Faadha jechuudha. A fi Faan bakka wal fakkaataarra jiru. Bakka baarroo kan jiru karaa olii baanii sararaa olitti karaa harka bitaa argama. Eenis sararaa olitti karaa harka bitaa argama. Ishi kan biraa maalidha? Baa fi ishi kan biraa bakka caa'oo kan jiru. Bakka caa kan jiru sararaa gaditti karaa harka bitaa gaadha. Caa fi gaa. Bakka daarra kan jiru haadha jechuudha. Bakka daarra kan jiru haadha. Kanaafiyyuu hariiroon kunii warri bakka wal fakkaataarra jiran kunii kofoota maalii jedhamu? Kofoota walgitaa jedhamu. Kofoota walgitaa jedhamu. Akkuma barattoota daree keessa jiranii sana kofoota walgitaa jedhamu. Kofoonni walgitaa kan isin beekuu qabdan kofoonni walgitaa yeroo kamiyyuu safara digirii walqixxee qabu. Ammas keessatti kamiif kamti walqixxeedha? Kofoo walgitaadha. A fi Faan. Aan meeqadha? 60 yoo ta'e Faan meeqa ta'uu qaba? 60 ta'a jechuudha. Bifa kanaadhaan illee hojjechuu ni dandeessu. Inni kan biraa kofoota maalii kan jedhamantu jiru? Kofoota waliif cinaachaa kan jedhaman jiru. Kofoota keessaan cinaachaa fi alaan cinaachaa kan jedhaman. Kofoota walgitaa kanneen nuyi jenne bakka wal fakkaataa irra jirani. Ishi amma as keessatti immoo wanti isin beekuu qabdanii kofoota walgitaa bifa kanaan hubattaniittu jedhee nabdadhaa. Mee kofoota sararoota kana lamaan gidduutti argaman eenyu fa'a gara keessaatti kan argaman? Egaa kofoota keessootti argaman eenyu fa'adha? Kofoonni keessatti argaman eenyu fa'adha? Sarara gidduutti kan argaman caadha, daadha, dheedha, faadha. Kanaafiyyuu kofti bakka sararoota gidduu lamaanitti haammatamee jiru eenyuuf eenyudha? Caa, daa, dheedhaa fi faadha jechuudha. Caa, daa, dheedhaa fi faanii keessootti argamu jechaadha. Kanaafiyyuu hariiroo isaanii cinaacha gaafa jennu amma fakkeenyaaf nama tokko yeroo fudhattanii nama tokko kuni cinaacha isaa gar tokkodha, kuni cinaacha isaa gar tokkodha. Faallaa oliirra cinaachi keenya faallaa olii karaa harka bitaa fi karaa harka mirgaa argama. Ishi amma fakkeenyaaf kofoota keessaan cinaachaa kanneen jedhamanii keessaan waliif cinaacharra kan jiranii dheedhaa fi daan faallaa oliirra jiru waan ta'eef kofoota waliif cinaachaadha. Caadhaa fi faan immoo faallaa oliirra jiru waan ta'eef kofoota keessaan cinaachaa jedhamu jechuudha. Alarratti kan argaman immoo alaan cinaachaa kan jedhamus akkuma kanaa ta'e garuu warra bakkee irratti argaman sana qofa ilaalla. Baa, A, Gaa, Haa. Kanaafiyyuu faallaa A irratti kan argamu eenyudha? Faallaa Aatti kan argamu alaan karaa alaarra kan jiru eenyudha? Gaadha jechaadha. Kanaafiyyuu A fi Gaan maal jenna? Kofoota alaan cinaachaa. Faallaa Baatti karaa alaa kan argamu haadha. Baa fi Haa. Baa fi Haanii kofoota alaan cinaachaadha. Faallaa Addaatti kan argamu keessaan ta'e Daa fi E. Daa fi E. Caa fi Faa. Caa fi Faanii warri kun keessaan cinaachaa keessa ta'anii warra faallaama gochuudha. Kun immoo alaan cinaachaadha.
akkuma kofoonni walgitaa safara walqixxee qabanii kofoonni keessaan cinaachaa fi alaan cinaachaa kofoonni alaan cinaachaa safara walqixxee qabu kofoonni keessaan cinaachaas safara walqixxee qabu jechuudha. Safara walqixxee qabu. Kanaafuu hariiroo inni jalqabaa akkamitti sararri qajeelaa irratti 180 akkaataa isaa itti fidan yoo beektan kun gaaffileen kun kallattii mana akka kanatti isin gaafatamu jedheeti malee sammuu keessan keessatti kana shamaddaduun isinirraa hin eegamu. Kanaafiyyuu sararri tokkittiin qofti isiniif kenname taanaan 50 yoo ta'e 50 irraa saafee 130 130 irraa saafee 50 50 irraa saafee 130 jettanii akka kanatti guutuudha malee ittiin dhiphatiin isaan kanatti garuu gaaffiin kofoota keessaan cinaachaa kamidha? Kofoonni alaan cinaachaa kamii? Kofoonni walgitaa kamii? Kofoota walgitaa kan jedhaman warra bakka wal fakkaataa irratti argamanidha jenneerra. Kofoota keessaan cinaachaa kan jedhamanii kofoota warra keessootti sararoota lamaan gidduutti argaman ta'anii faallaa walii irratti argaman keessaan cinaachaa jenna. Sararoota kofaan alaan cinaachaa warri jedhaman sarara waltarree sana lamaan gara bakkeetti kan argaman fakkeenyaaf baa fi haa gaa fi haa kana warri bakkeetti argaman kun kofoota keessaan alaan cinaachaa kan uumanidha. Kofoota alaan cinaachaa kan jedhaman warra faallaa walii irratti argaman warri faallaa walii irratti lamaan isaanii argaman kofoota alaan cinaachaadha jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii kana bifa kanaadhaan yoo hubattan bifa salphaadhaan hojjechuu dandeessu jechaadha. Kuni isuma sila hojjetaa illee kofoota alaan cinaachaa isinis bifa haala isinitti toleen tokko isin immoo mee yaala ofuma keessanii 2 3 4 5 6 7 8 gaaffii kana qabadhaati mee yeroo tokko gaaffii kana qabadhaati ofii keessaniiti hojjedhaa. Kofoota gitaa kan jedhaman kofoota keessaan cinaachaa kan ta'an kofoota alaan cinaachaa kan waliif ta'anii kamidhaa jechuu dandeessu. Amma asirratti kofoota gitaa kan jedhaman tokkoo fi meeqadha? 6 bakka wal fakkaataa irratti kan argaman tokkoo fi 6 kofa maalii jedhamu? Kofa gitaa. Kofa keessaan cinaachaa kan jedhaman immoo kofa keessaan cinaachaa kan jedhaman keessootti kan argaman 3 4 5 6dha. Faallaa 3 kan jiru eenyudha? 6dha. Kanaafiyyuu 3 fi 6 3 fi 6 kofa keessaan cinaachaadha. Isattaan immoo isin hojjedhaa akka yaaliitti hojjedhaa warra hafanitti guutaa akkuma fakkeenya isa sanaatti. Kofa alaan cinaachaa kan jedhamu immoo kofa alaan cinaachaa kan jedhaman warri galaraatti argaman eenyudha? 7 8 1 2 2 1. Kanaafiyyuu faallaa tokko irratti kan argamu eenyudha? Faallaa tokko irratti kan argamu 7 7. Kanaafiyyuu 1 fi 7 maalidha? 1 fi 7 kofa alaan cinaachaa jedhamu. Saaf immoo itti isinii guutaati. Yoo isinii danda'ame koomentii jalatti barreessaa akka na hordofaa jirtan beekuudhaafi. Kanaafiyyuu erga akkas ta'eeti gaaffilee warran jalqaba viidiyoo kana gaafan jalqabu isinitti agarsiisee hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Amma maal gochuu dandeessu? Safara kofoota 1 2 3 kana barbaadii jedha. Amma waa'ee alaan cinaachaa keessaan cinaachaa isaa yoo yaadattan gaariidha. Garuu akkasumatti immoo idaama isaa ilaaltanii ofuma keessanii idaatanii bifa salphaa ta'eedhaan hojjechuu hin dandeessu. Ofuma keessanii kun 60 yoo ta'e kun meeqa ta'uu qaba? 60 irraa kan hafe dhibbaaf meeqa ta'uu qaba? 120. Inshi kun 120 yoo ta'e inni gara gadii kun sarara kanarratti meeqa ta'uu qaba? 120tti yoo meeqa daane sararri kun guutuu ta'a? 60. Inshi 60 kanatti yoo meeqa daane sararri kun guutuu 180 nuuf fida? 120. Kanaafiyyuu safara qofa 1 2 3 barbaadi nuun jedheera waan ta'eef kan 3 amma meeqa arganneera? Kan 3 dhibbaa fi 20 arganneera. 20 digirii. Kana booddee kofoota bakka isaan jiran kanaanii itti guutuu hin dandeessu. Bakka 60 kan jiru karaa olii kana jira. Kun 60 digiriidha. Kun meeqa? 120 digirii jira. Kun meeqa? Kofoota gitaa warra jedhamanii kun 60 digiriidha. Inni kunoo meeqadha? 120 digirii. Kanaafiyyuu tokkoffaan safarri qofa tokkoffaa 120. Safarri qofa tokkoffaa 120. 120. Safarri qofa lammaffaa 60. Safarri sadaffaan 120. Safarri sadaffaan 120. Bifa salphaa ta'een walumatti daatanii 120 irraatii meeqa tafaa? 60 irraa meeqa tafaa? Yoo itti daanee yoo itti daballe meeqa taasa jedhu sana bifa kanaadhaan itti deemtu jechaadha.
Amma immoo bifa gaaffilee kana yeroo baay'ee gaaffileen akka kanaa kan isaan dhufanii fi qormaanni ministirii irratti kan isin beekuu qabdan gaaffii 30 qofatu dhufa waan ta'eef gaaffileen 30 kun qabiyyee kutaa 6 hunduma isaa guuguu qabu waan ta'aniif hunduma isaa haammachuu qabu waan ta'aniif bifa kana keessatti gaaffii qofaa jira garuu hima wal caalmaa sarara furuuti immoo isin gaafatama as keessatti akkamitti isin gaafata kuni wanta salphaa ta'e wanta ulfaataa ta'e tokko hin qabu jalqaba irratti maal gootu amma asirratti gatii xaa barbaadi nuun jedhee akkuma sasilaa sana maal goona kun 60 yoo ta'e kun immoo meeqa ta'a 60 irraa kan hafe sararri kun guutuu ta'uudhaaf kofa qajeelaa ta'uudhaaf 120 ishi 120 kanarraa kan hafe meeqadha 120 kanarraati sararri kun guutuu ta'uudhaaf 60 digirii 60 kanarraa kan hafe meeqadha 120 kanaafiyyuu waa'ee lama xaa'ida'uu 30 kana booddeetti deebina. Kanaafiyyuu bakki lama xaa'ida'uu 30 kun meeqadha? Bakki lama xaa'ida'uu 30 kun meeqa wajjin wal qixxaata? 60 wajjin. Lama xaa'ida'uu meeqa 30 wal qixa 60 digirii ta'a. Kana booddee gatii xaa barbaaduu fi bakki kuni 30 waan ta'eef gama kana gaafa ce'u negatiiva ta'ee ce'a hir'isuu ta'ee ce'a lama xaa wal qixa 60 hir'isuu 30 lama xaa wal qixa 60 hir'isuu 30 meeqadha 60 hir'isuu 30 ta'a gatii xaa qofaatti hambisuu fi meeqaaf irraa lamaaf irra gama lamaansaa lamaaf irraa lamaan gaafa badu xaan qofaatti hafa xaa wal qixa 30 hir'uu 2 meeqadha 30 hir'uu 2 15 digirii ta'a jechuudha 15 digirii ta'a kanaafiyyuu wanti isin beekuu qabdan akkuma sasila hojjetaa olledha kofoota waliin duubaa kan jedhaman jiru kunis wanta adda biraa hin qaban amma asirratti kuni 50 yoo ta'e kun meeqa ta'a 130 kun 130 yoo ta'e kun meeqa ta'uu qaba 180 ta'uuf 50 kun meeqa ta'uu qaba 180 ta'uuf 130 kofoonni warri kun lamaan isaanii maal jedhamu waliin duubaa safara wal qixxee qabu kofoonni warri kunis maal jedhamu kofoota waliin duubaa jedhamu jechaadha warri dudduubbee walitti argaman kun lamaan kanaafiyyuu qabiyyeen barnootaa amma irraatti isiniif qabadde amma ammaatti turanii gaaffii kana adda baasee kanan isiniif hojjedde yeroo baay'ee qabxii baay'ee qabatanii kan dhufanii qormaata ministirii keessatti gaaffilee kun safara waa'ee kofootaa sarara waltarreedhaan uumaman kun yoo xiqqaate gara gaaffiin 5 dhufu waan ta'eef gaaffii 5 jechuun immoo baay'ee gaaffii qabxii guddaa qabatee dhufudha waan ta'eef qabxii keessanillee ol isiniif kaasuu danda'a waan ta'eefidha yoo isinii hin galle ta'e bakka isinii hin galle irratti gaaffii gaafachuu hin dagatiina bakka isinii hin galle sanarratti irra deebi'ellee viidiyoo isiniif hojjechuu danda'ama qormaata kanaaf qaqqabdanii namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan obbolaawwan xixinnoo yoo qabaattan itti agarsiisuu hin dagatiina baay'ee isaan fayyada waan ta'eef namni kamiyyuu waan hubachuu danda'udha bifa salphaadhaan waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu barbaada namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatiina gaaffileen akka kanaa akkasiin qaqqabanii fi like share commentii godhaa hiriyoota keessan biraadhaan illee akka inni gochuu hin dagatiina galatoomaa yeroo gaarii qormaata gaarii